Ittafufa yaa'u viidiyoo ishee dura dabarte aawwan jedheen kana ba'an jedhaani yoo naa deemanii rakkina hin qabu. Itti yaadaa jiran akkuma jedhe Profeesarummaan Masardii ta'uun digiriiwwan harvestii goonee mana kaawwachuun baay'ina digirii yookiin peepar vaaliyuu sun burruu fayyadamu hin ta'in barumsi nu baranne qorannoon nu qoranne anaalaayizii goone yookiin gadi xiyyeessinee xiyyeeffannoon kan xiinxalle kan baranne kan herregne kan baafnee buufne suni yaada mo'ataaf yaada tarkaanfataa yaada as dhaabbatee tulluu duubatti wanti tokko forsii oversee I mean forecastii godhuu danda'u waan tokko fageessee predicate yookiin gamatti raaguu danda'u raagee saba ceesisuu danda'u ta'uu qaba malee barumsi dhuunfaa haga nama hubboo keessatti ibsaa ibseeti. Namni hubboo keessatti ibsaa ibse tarii yoo morma isaa keessa gadi lixee ilaale hubboo san keessatti namicha nama ibse qofatti itti mul'achuu danda'a. Nama ibsaa ibse qofatti itti mul'achuu danda'a. Ibsaan hubboo keessaa jechuudha yookiin gaanii keessaa jedhu. Ani garuu beekan Oromoo tokko beekadha kana hin jedhu daangaa Wallaggaa muggiirra dhaabbatee jechaadha. Anfilloorra dhaabbatee Salaalee Baddaa Laga Abbayyaa cinaatti maal takka Oromoo irratti dhufuu danda'u yoo herrege yoo raage yoo tilmaame yoo pirojektii godheetoo uummatatti hime anaaf sun beekaa Oromooti. Yoo asiin daangaa Gujii Mooyyalee Boorana daangaa dhaabbatee gargalchaan gara dhiyaatti muggiirra maal takka ga'u daangaa Affilloo fi Matakkal Oromoota asoosaa irra jiranirra maal akka irra herregu sabaaf hime barreesse dubbate suni anaaf beekaa Oromooti. As a national of Oromia. Bal'isanii yaadu think globally act locally jedhamaami akkuma addunyaatti yaannee akkuma addunyaatti irra rafnee herregnee raagnee too dubbannee beeknee tilmaamnee waa tokko teessisnee akka naannoo keenyatti immoo qabatamaa fi akka godina Oromiyaa keessa godina hin jedhu zoonii Baha Afrikaa zoonii Oromiyaa jechuun barbaade. Dhiifama naa godha. Ammaan tanatti ilaalcha yookiin dubbii sabaaf salammiiwwan impaayar keessa jiran tuquu hin barbaadus nan laallatus beekumsi inni qabu muuxannoo inni qabus kan isaan bira ga'u miti. Saniif gaa warreen hundeessitoota ijaartota warra dhakaa bu'uuraa teessistoota siyaasa Oromoo irriba keessaa dammaqaa. Irriba guddaa keessaa ka'a. Irriba guddaa keessa jirtu ammayyuu. Irraafadhaa godina. Irraafadhaa laga gamaa gamana. Irraafadhaa baddaa gammoojjiif badda daree. Akka Oromoo tokko taanee agurbuuf. Aboon nu jaalannu aboon uummanni Oromoo akka maataba yookiin maala jedhu wanni kudhaama morma isaati irratti yaalachaa ture biyya alaa deemee 5 yookiin 6 ta'ee dhufe. Ammas biyya alaatti hafe jedhama kan dhibbaan dhibbatti hin beeku galaana dilboo faadhaan rogoon biyya alaatti hafedha baabootiin baay'ee nama kofalchiisa. Daawit Ibsaa fa'aa akka gaarii simannee yaadu fulbaana 15 2018 Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu fi Birgeedar Jeneraal Haayiluu Gonfaa fa'aa dura galanii kun hundiyyuu maqaa aboo maqaa dhaataa warra biraas jiru maqaa isaanii akkanatti dhibbaan beeku. Aboon uummanni Oromoo laphee isaa keessatti jaalatu qotee bulaan Oromoo itti kolaafame shamarran waggaa 14 kaasee amma dubartii guddoo waggaa 60 sanii olittis sibiila ibidda keessa kaawwamee giccitiidhaan yoo ta'in haala ifaatiin manadhaa keessatti qaamni saala isaaniitti gubachaa ture ibiddaan jechaadha sibiila oo'aadhaan sibiila diimeffameen yookiin mukulkulaa'een jaalala abootiin. Aboo jechuun akka laallutti Oromoon qeerroonis qarreenis Oromoon dhalataan barataan amma jiru akka nu laallutti aboo bakka dhibbatti ciccitee too laamsha'ee ilaalcha tarkaanfachiisaa hin qabneen ilaalcha mootaa hin qabneen rakkachaa jiru kan otoo hin ta'in aboo jechuun kudhaama yookiin maalan jedha meetii namni mormarratti kaa'atu jennee ilaalaa ture nuti. Amma isaanii akka dhuunfaatti akkasumatti ilaala.
Maaliif akkas ta'e? An akka kiyyatti wanni salphaan tokko jira. Oromoof oo yaade, sabaaf oo yaade, diinni kiyya yookiin murni ganda taate, diinni Oromoo hin taane, namni Oromoo hin taane tokko konkolaataa naa bitee konkolaataa naa kennee cimaaf barataa jechaadha inni sun namni sun. Cimaa hagam hooggansa guddaa qabaatee, liidarshippii gaarii qabaatee of jalatti na bulchuurra, konkolaataa dhuunfaa naa kennee na bulchuurra, wallaalaan qotee bulaa hidda Oromoo ta'e tokko jalatti buleetu ani sossobadhee barsiisee yaadan qabutti dabalee akka yaadni keenya wal faana gamtaadhaan tarkaanfatee Oromoof Oromiyaa fayyadu haala sanii otoo waliin jiraan natti bareeda. Kana yoon jedhu nuti Oromoon elaa sun baddaa Salaaleetii dhufe, elaa sun baddaa Arsiitii dhufe, sun Wallagga gama, sun Shawaadha, sun eessa jechuu otoo hin ta'in jalqaba Oromummaatti amanuu qabna. Oromummaatti amannaan itti aansinee Oromiyaatti amanuu qabna. Santaanaan wallaalaa gorfachaa beekaa daran caalumatti goggorfachaa jechuun tarkaanfachiisaa gargaaraa. Namni tokko agamuka tokkooti, mukti tokko kophaasaan boba'u jedhama. Mukti tokko kophaasaan boba'u ni aara malee jedhama. Saniif muufata siyaasaa akka nama mana haraqee keessatti safaraan yookiin ganda gandaan mummuranii humna xiqqootti akkan dura dubbachuuf yaaletti akka ulee takka kophaa cabsuutti jechaadha. Akka kana salphatutti otoo hin ta'in Oromoon tulluu ta'uusaa, Oromoon malkaa guddaa ta'uusaa, Oromoon saba bal'aa guddaa muummicha gaanfa Afrikaarra biyya Oromiyaa keessa jiru ta'uusaa gamtaadhaan bakka tokkotti beekaa gorfachaa, wallaalaa gorfachaa, beekaa ceesisaa, gargaaraa, deeggaraa kan inni jedhu fudhachaa wal faana ta'anii Oromiyaa bilisoomsudha. Kaayoo guddaan. Kana yoon jedhu namni tokko perfektii yookiin dhibbaan dhibba ni beeka jechuu miti. Humaa miti. Akkuma dura jedhutti beekaa gandaarra, beekaa alagaarra, beekaa abashaarra, beekaa irra konkolaataa nuu kennee dhaqii saba kee ajjeesii jedhurra wallaalaa gara laafaa yoon jedhu kan sabaaf laafu, kan biyya isaaf laafu, kan Oromiyaaf laafu, kan Oromoof laafu gorfatanii ceesisuun bareeda. Kun hundi herregamuu qaba. Saniif siyaasni dhibbii irraa Oromoon barbaachisu. Laala. Otoo nuti tokko taane, otoo nuti akkuma amma wanni tokko akka dhaabbata televizyiinii Jawaar Oromiyaa Miidiyaa Neetwork lamaa sadi daddabalame biyya keessatti. Oromoon afaan tokkoon, laphee tokko taane dhimmi Finfinnee keessa Finfinneen kan eenyuti jedhattee Abashaan irra gaafattu. Addis Ababaa yamaan nachi jedhuuti abaarfanii. Beektota keenya Dr. Maraafaa akkasii ni gaafatu. Finfinneen kan eenyuti akka jennee deebisnuu barbaadu. Otoo nuti tokko taane gaafii kanaan nu gaafatan. Finfinnee keessa taa'aa keessa bulaa. Kana jechuun faranjoota London keessa jiraataniin gurraachonni Afrikaa irraa, Gaana irraa, Naayijeeriyaa irraa dhaqan London kan eenyuti jedhanii gaafachaa jiru. Akkasii jechuudha. Gurraachonni Afrikaa kibbaa Gaana irraa, Naayijeeriyaa irraa achi ce'anii London jiraachaa jiran London kan eenyuti? Magaalli Manchester guddittiin kan eenyuti jedhanii akka gaafachuuti. Abashaan irraa qubattoonni Minilik irraa Finfinnee keessatti Finfinneen kan eenyuti jedhanii piroofeesaroota keenya gaafachuu isaanii dadhabiinsa keenya mul'isa. Laamsha'iinsa fi tokkummaa dhabiinsa keenya mul'isa. Tokkoffaa otoo nu tokko taane isaanuu gaafii akkasii gaafachuudhaaf honneen godhatan. San jechuun sanuma dubbiin yeroo mallasaa fa'aa Maqaleen kan eenyuti jedhanii maan gaafanne. Yookiin yeroo mallasaa jiru Finfinneen kan eenyuti jedhanii maan gaafanne. Mallasaaf Tigreen akkamitti gurmuu tokkoon akka jiran ijaa beekaniifi. Kana gaafachuun haa turuuti mataa isaanii keessattuu otoo yaadanii deebiin akkamii deebiin jechuun deebiin afaanii yookiin barreeffamaan kan deebuuf deebiin gochaan akkamitti akka irratti ta'ee deebuuf ijaa beekaniif hin gaafatan. Sanis gaafatan immoo haa jennu. Gaafatanii paartonni dhaabbata siyaasa Oromoo 5 yookiin 6 wal faana ejjennoo isaanii ibsa ejjennoo wayii baafatanii yeroo sana yeroo duriyyeen tubboo keessatti galtu duriyyeen karaarraa caatiif yonni gara baatiif yonni hoteelaa nyaattu
Gimboo sabaatti faana gurmuuftee qeerroo Finfinnee keessa kan galle akka aboo simanne jechuudha. Naannoo fulbaana 13 12 akka 15 gidduutti taasisaniin dhimmisu yeroo san ka'ee miti. Boorkoo Finfinnee tuuboo keessatti rafutu Oromoota dargaggoota Wallaggaa afaan burraa dhufan dargaggoota kallattii shananiin Finfinnee lixuu barbaadan akka seene dhoowwan. Sanirraa ka'eeti paartiiwwan siyaasaa Oromoo waliin ta'anii ejjennoo isaanii yookiin ibsa ejjennoo sana baasuu danda'an. Amaariffaan bahee jennichi. Sanirraa ka'anii gaafashoonni Finfinneen kan yootidha. Otoo nu tokko taane dubbii sun gaafataniituyyuu Finfinnee gaafatanii miti. Ani Finfinneen jedhanii gaafatanii. Finfinnee keessa amma haala tasgabbii ga'uun taa'uun qaban ture. Finfinneen kan eenyu akka taate itti agarsiisuu qabna. Gara seera cabsine jechaadha. Seerri cabee jechuun seerroon kabajame jechuun kamtu kabajame. Gidduu san Oromoonni dargaggoonni kallattii adda addaarraa Finfinnee lixuuf ta'anii 40 haga 60 kan ta'an akka du'an ni dubbatama. Mana dhuunfaa keessatti irree qabamanii gara asiin 18 jedhan gara dirree Ashawaatti achi baasan mana namaa dhuunfaa keessatti qabanii lubbuu isaanii dararfamaa akka ture otoo ajjeesin guyyaa 4 akka bulchan ni odeeffamu ergasii. Jechuun nurree ijoollee gurmeessinee manni sun barbaadamee dhabame. Ijoollee gamtaanii qabatanii ani sani kana jechuun danda'u walaattoota Hadiyyaa irraa kan baataa fi naannoo san warra kibbaa dhufan maallaqa kennameef jechaadha. Ijoollee sun ijoollee nagaatii miti. Ijoollee shiishaa qaaman, ijoollee shiishii fudhatan, ijoollee gommaa xuuxan, ijoollee suusii adda addaatiin badan yookiin barbadaa'an namoota keenya Finfinnee keessatti ajjeesaa turan. Guyyaa 3 kan hin caalle keessatti namni 40 haga 60 akka wareegame ni dubbatama. Egaa dubbiin kiyyaa akkanaa laambitti noofne maa jechuun barbaade otoo nu tokko taane otoo nu akka Oromootti tokko taane sodaachifne gaafi sun hin gaafatamu. Finfinneen kan eenyuti jedhanii irra deddeebi'amee dhaabbata televezyiinii adda addaa keessatti Abashaan nu gaafattu. Qubattoonni Minilik nu gaafattu. Nu gaafattus akkasuma ibsa san kenninee dhiifne otoo hin ta'in qabatamaan itti agarsiisu nurra ture otoo tokko taane. Otoo tokko taane ani riskii na fudhaa obboleessi koo riskii fudhataa tokkoon riskii fudhanneet lubbuudhaan wareegamu qabna. Maaliif Finfinnee irratti dachee Oromiyaa dachee warra Munaa Tufaat irratti dachee Yekkaat irratti dachee Oromoota Galaan irratti Finfinneen kan eegutu jedhamee as bateenyee kara deemtuun kadhattuun qurciin nu gaafachuu hin qabdu. Nu gaafattus deebii sanii wal madaalu fudhachuu qabdi argachuu itti mala ture yookiin argachuu qabdi ture hin argannee sani laafina keenya irraa gaafii akkasii gaafatamne laafina keenya irraa nurratti ajjeesani. Salphaatti jechaadha. Finfinneen dura keesseentu boolee warra ganuu deemtee fudhattu jedhanii dirree xayyaaraa deemtu Finfinneen galtu siidaa kabajamaa Minilik digda waan ta'eef jedhameet Oromoon Finfinnee irraa dhibamaatu hafee tureesii mallattoon du'aaf sanmaa ta'ee saanigaa Oromoo irraa aba'oos haa ta'u of koos haa ta'u of ediinis haa ta'u eenyus haa ta'u haa ta'oos haa ta'u oppidiis haa ta'u tokko ta'a. Filannoon akka tarii filannoon dimokiraatii ni ta'a jedhamee kan herregamu waggaa takkaa fi waan ta'eef fuuldura kanaaf faayida. Saniif waa qopheessinu. Rabbiif jedha. Lafee gootota, lafee Oromoota, lafee calii calanqoo, lafee aanolee waggoota 150 darbanii hanga har'aatti Oromoota miliyoona 30 oli. Ani lakkoofsa daataa akkas jedhee waan harkaa qabaachuu baadhe kan wareegaman. Lafee Minilik erga gaafa goobanaaf fayyadamee nu cabse Oromoonni cabee dhiigni isaanii lubbuun awwaalaman laalatoo paartii siyaasaa dhiisaa. Tokko ta'a. Tokko taanaa yoo danda'ame akka fedhii Oromoof Oromiyaan guutame wal faana jiraanna. Sabaaf sablammiin nu faana jiraatu rakkina hin qabu Oromiyaa keessa. San hin taane taanan Oromiyaa of dandeesse ijaarranneeti warri har'a waccutuun yookiin ollaa keenya taati yookiin as keessatti booji'amtuu keenya taati yookiin daangaa biyya keenya galaksitee baati. Kanuma ta'a. Yoo nu kabajje Oromiyaa independent Oromiyaa walaboomte bilisoomte keessa afaan ishee qabatteeti Oromoon moggaasuu ofitti qabuu fi guddisuudhaan haammachuudhaan aadaa qaba beekaman rakkina hin qabu nu faana jiraatti. Yookiin Oromiyaa keessa alatti darbatamti. Yoommoo carraan impaayera tana keessa wal faana jiraachuu haaluma jiruun itti fufa ta'e olaantummaan Oromoo Oromiyaa keessatti kabajamee Oromoon biyya namaa dhaqee daangaa namaa dhiibeetii bitan jiraatu. Asumatti jaalatamneet
abbaan biyyaa Finfinnee eenyu akka ta'e itti himamee beekameeti wal faana jiraanna. Sun yoom ta'uu danda'a? Yoo nu tokko taane, yoo nu paartii dhibba dhiibne, yoo nu sagalee tokkoof tokkoon duuchinee Finfinnee keessatti mo'annee Finfinneen gaafas qabatamaadhaan oduudhaan kan eenyutu otoo hin ta'in anarra dhuguma Finfinneen kan eenyutu ta'uudhaan anarra Finfinneen kan Guraageeti, Finfinneen kan Silxeeti, Finfinneen kan Tigreeti fi Finfinneen kan qubattoota Minilik. Maafan kana jedhe lafaa miti. Ikoonoomikaaliyeetu irraa fayyadamaa jira. Ikoonoomikaaliyeetu bakka gaarii jiraachaa jira. Eenyutu akka abbaa biyyaa eenyutu riifleekt eeyurraa calaqqisaa jira. Isaan nuti Oromoon taaksii keessatti mee ofii adda adeemna akkasitti arratan. Saniif lafa irratti dhalachuu fi seenaa durii as turee jechuu qofti gahaa miti. Oduu folola otoo hin ta'in qabatamaadhaan diinagdeen, aadaan, afaaniin, siyaasan caallee argamnee gaafa san qabatamaan lafarra jiru of odeessaa jechuudha, of dubbata. Sunis tokko uumama kam ta'e yoo Oromoon tokko ta'e horaa bulaa fayyaanaa taa'aadhaa tunoon adeemte walitti deebinaa paartiin Oromoo imaanaa rabbii tokko ta'a.